ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو النجاة كوتي ilmaan oromoo qaalii bakka jirtan hundatti nagayni isin haqa qabu jechaadha. Arraas barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan namuu itti dhiphachaa jiru isa san isiniif qabadheen dhufee jira. Barnootatti seenuun duratti warri chaanaala kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskraayibii tuqaa nuti idaamaa barnoonni guyyaa guyyaan gaddisnu akka isin qaqqabuuf nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isteeppii kana godha. Barnoonni keenya ka'arraa maal jedhama? Haala beeksisa garaagaraa kan moobaayila irraa dhufee isin cinqu itti ofirraa dhorkuu itti dandeessan. Namni onlaayina fayyadamu hundinuu Googeel, Feesbuuk, Imoo beeksisni garaagaraa iddoo adda addaarraa kan siistamni yookaan piroodaaktiin Googeelii gadhiisuu fi kan dhaabbanni garaagaraa isin namarra gadhiisu hundinuu osoo ati hin barbaanne dhufee baay'ee kasiyyeequ hedduun jira. Akkasuma Feesbuuk keessan seentanis Imoo irra caalatti fakkeenyaaf Imoo, Telegiraam, Waasaap ifaarratti hedduu akka isin rabbashu, Kiroom irrattis, Googeel irratti hedduu akka isin rabbashu anuu beeka. Anuu eegaan furmaata kana arge narraa dhaabbate. Akkaataan ani isiniif itti agarsiisutti isteeppii kana jala deemtanii ofirraa sirreessuu qabdan. Isteeppii tokkoffaa akkam gootu? Seetiingii moobaayila keessanirra jiru filattu. Seetiingii moobaayila keessanirra jiru filattu. Eega seetiingii filatteen booda iddoo kan filatta? Googeel bakka jaa'u filatta. Googeel eega filatteen booda irruma gad deemta. Ads hajuurra dhufta. Ads jechuun beeksisa jechuudha. Beeksisni garaagaraa iddoo inni itti irraa namatti dhufu inni seetiingiin nuti as jalaa qabnu kun banaa waan ta'eef yeroo nuti hin barbaannetti nu seena waan ta'eef isii kana jala seennee adsii kana jechuun adsii kana ofirraa sirreessine isa kanarraa baraaramuu dandeenya. Haalaallu adsii tuyne amma yeroo akkanatti tuyne bilbila nama garii irratti akkam jee dhufa? Bilbila nama garii irratti dhuma kana irratti intarneetii, ka Googeelii, ka Kiroomii, ka Fidimeetii jee dhufa. Ani yeroo waan hin firraa dhaamseef jecha akkas jee natti hin dhufu. Ads Privacy hajuu kana irratti tuyne ilaalla. Akka isin gartan kanatti kiyya qolloffiidha. Ads Toopikiin tokkoffaadha kan of ta'e kun istaayila kanatti sii fida jechuudha. No topic to show right now jedha. No block topic. Blockii godheetiin jira waan ta'eef naan dhufu. Amma isteeppuma san isin agarsiisuufi isa inni isiniif fide san jalqaba irratti kan Kiroomii yoo dhufe isa Kiroomii irratti tuytu. Isa Kiroomii irra tuytee allow ads topic kajuu kana amma on godheetiin jiraan. Isaan amma on godhee kana of gootu. Akkuma nan of godhee block godhee kanatti if booda deebitu akkuma reefuu isteeppii irra deemte san haareetti deemtee Googeel Ads jettee eega dhufteen booda si fida. Amma ka Googeeliif dhaamsine amma lamata kana eenyu hafe Kiroomii hafe. Isaas akkuma isa kana goonetti app suggested ads of jaa kunis akkuma inni imeejii kana jirutti appiin hin jiru jaa no app to show right now irra waan hin block godheef irratti hin bahu. Iddoo mallattoon tuttuqaan tun jirtutti appii isin silaa irraa dhaamsuuf filattan san isiniif ka'a. Isa kanarraa maal gootu? Allow app suggested ads kajuu kana on irra jira inni keessan irratti akkumaan an amma tuqee kanatti ofii gootu jechuudha.
kana booda kanaas cuftanii isteeppii nan deeme kanaan isaan sadeenuu cuftanii firraa ittisuu dandeessan. Barnoota kanarraa hedduu barnoonni kun barnoota gaariidha. Heddummaas barnoota nama fayyadu. Inni kun akka hiriyoota keessanii fi namoota hunda ga'utti sheeriis godha. Sheer, like, subscribe illee tuqa. Barnoota biraatiin qabannee hanga walitti dachaanutti nagaan nu tura. Galatooma.